cabsu ganamarraa waa takka nyaanni nyaata kosoo nyaatiin immoo tsooma cabsu kanaaf wogguma afxirri isaanii ga'u kanuman dhugaa jechuudha. Afxirri immoo kun na ajjeesuu baannaan lamaan kana dabaladhaa jechuudha. Sadan kanaan immoo nan duun kiyya nafu. Nin du'a kerosin dhugaa yoo tuqatte keros mafiiti. Maaliif keroksi miti maaliif summii biraatti dabaltee madhuun haadhuutu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ordofyaa sobira hundi keessan bakka jirtanitti nageenya rabbi isin barakaatu. Arraa dhugumatti naaree dhugumatti waan baay'ee naarsachu. Viidiyoo ayyuun gadhiiste arge baay'ee mata kana naaree gotti baay'ee naaree. Yoon tuni wannummaan isin barbaaddu maaliin jaabaran. Yeroo dhibbata kanatti walta'ee Saidoon kun gartee sababa isiidha jechuudha. Jaartii isaatu jina dabee jira. Hayyaa jennume. Inshallah dambasni. Garuu ammaan tana wannummaan gartee isin akkanatti ammas deebitee jechuudha. Waan hin taane keessa gochuun maaliif hin jaabaran. Garuu xiqqoo itti yaaddee waan godhamu qubsilaasoo gartee ifitti himtee gaara hin jaan. Kun sirrii miti dhugatti. Yoo gorsaa halkanii guyyaa gorsuutti jirra. Mee kana achi maal akka isii ta'u feetiin jaabaran. Waan isin barbaaddu mana geessaaf jira. Waan isin feetu tolechaan jira. Kan kana achi maal isii gooname. Ana maanta waan maan jiru wallala jechuudha. Wanni gartee ayyuun of tuquni dhugatti sirrii miti. Halkanii guyyaa ana bira taa'etti immoo maal hin jaanisiidha. Kuni ta'uun qabu. Daafu yoo siroote yoo sirraa baate immoo ayyuun halas ani gama kiyyan gartee ayyuun hiikamu qabdi bakka areema qabdi maalni gartee si beelleen gartee rakkoon qabu san gartee wali buusne gartaa takkaawu sedoo gargaara bakka yoo teelle jechuudha ni qaba halas kanuma qabu keessa barkaa kaa'uufi malee yoo gartee haaluma kanaan gartee ayyuun kaattee fuftu ta'e ayyuun hiikamu qabdi halas an gartee murtiin kiyya kanaa jechuudha. Kana achi gartee yeroo hunda gartee isii wajjin gartee as naqabii achi naqabii mirtiqashoo wannummaan gartee isii sossobnuuf hin jiru jechuudha. Halkanii guyyaa wannummaan gartee isii gorsuuf hin jiru. Daa'iman taaneet namatti nama guddaadha. Egaa obsa fixannee barra waan kana booda waanuma goonuu waanuma dhisnuu laallee barra hayi. Moo maal gooname ishee gurbaan kun saba siidhaa waan hin ta'in hin qabu waan baay'ee ta'e jiraachuu saba siidhaa. Waan isin jettu hoo yaasu mee ayyuu waan kana feeti kanneef hayyee hoo ta'e maal ishee kana achi balgoonaf nin du'a kerosin dhugaa yoo tuqatte keros mafiiti maaliif keroksi miti maaliif summii biraatti dabaltee madhuun haadhuutu kileroksi yoo feete nama ta'uun koompaanii irraa hin deemee kaartoona lama sadii walitti qabee geessaaf haadhuutu ilmaatu dhuudee haasan booda kara warra lafaa san godheemte hoggaa nagaa nurraa achi booda nagaa harkanna malee nagaa inni ani kana booda isii wajjin nagaa yeroo nagaa inni kana booda waan jirurratti fakkaatu jechuudha dhugumatti. Ani murtiin kiyya kana sadoon ammoo kana booda inni nu gartee waan murteessu nu beekaa jechuudha. Ani kun yaada kiyya. Silaafuu anatti ani qaata kan hiikeetiin himatu maallaqaan itti baasillee dhaqatiin gandirraa fudhawan. Gandi sirraan fudha maallaqaan itti baasillee yoo ta'e yoo qabaate yoo qabaanne nagaa maal hin godha. Alalla. Nuti gartee kana booda ayyuudha wajjin gartee yeroo hunda yaa'ii dadhabne jirra. Mataan dhukkubee jira jechuudha. Dhugatti. Mataan dhukkubee jira. Hayi. Maal akkam nu godhu feetiin taloon? Ilma rabbii nu qabatee bara. Akkam nu godhu feetiin jaabaran. Saayidoo kana booda bakka huccuurraa yaasitti gartee qullaa magaalaa keessa ari'u malee wanni isin dhaafee hin jiru bara. Egaa wanni isin dhaafee hin jiru bara. Maal tafeef? Hayi. Kuni yoo sirroote jechuudha. Yoo sirroonne immoo ani murtiin kiyya ayyuun hiikamu qabdu jechuudha. Kalas murtii dhumaati kun kiyya murtii kiyya garuu ni sirroote jennee ammallee abdii qabna. Inshallah ni sirroote jennee abdii qabna jechuudha. Haa sirrootu ifillee haa gartu haa ifillee hubattu yeroo qabdi jechuudha mallee kan kanaachi immoo wajjin yeroo hunda gartee yaa'ii dadhabna jirra ni sirroote inshallah. Isnus daa godhame malee amma simbete kesan galabee xadhiifama gaasi jaartiin malee kun anaa miti xeequ yoo fedhe nummaan gartee isaanummaan lamee walee kani garuu gaa maal goota nurraan fagaatanii yaa xeer akkannee bar qiyaamaa nu buusan nurraan fagaatanii rakkannaa jirra bar dhugatti nama simaddiidhaa beela'u achi quuftee bira taa'uun hin ta'u nama simaddii immoo gartee yaa'ii jiru ati gartee immoo hin ta'u callisuun hin ta'u. Alle gartee woman na yisa beta di fama yon gartee simeta kasagale barra intolotona barra balanu buuse bar
waanuma wallaalleen kana jaabeetanis saniifiti yoo gorfamte hanga ammallee mi'aan gorsa kayya ammallee numan gorsa du'aayillee tuma godha isinis waan ijuu kana galatuma ulfaadhaa inshallah dhiifama yoon kana keessatti gartee waa balleessalleedha ni jira gaasimeetidha bar mataan ogiste bar ayyuun duutee jedhanii akkatti bilbilaan hin barbaadu duuni kiyya sinaa qaqqabu hadhammoo ganamaan ka'ee yaada jijjiiree gara Gondariin deemaa jedha ammoo akka achitti waan gaarii isa mudatutti akka waan gaarii achitti jirutti hin qaanfatu suufii isaa uffatee nan deemaa jedha mana soddaa baas hin deemtu jedheeni amma wallollee gabbaane hin deemnu jedhee akkasitti feeneetfaa waliin fidee feeneetis hiriyoota koo waamee nan deemaa hin deemtu isaan wajjin adda na baasuu eddaayii hiriyoota koo maa waamtaa numanumatti haasofnee fixuu hin dandeenyuyi maalidha kana animmoo inni achi deeme jechuun awwaalli boru jechuudha bakka ajjeesanii gara natti fidu kanaaf ani maalan yaade ayyuu maalti gootaa maastaawaqa hojjechuu eddaa warra naan jettaniif maastaawaqa hojjechuuf miti kinooti sa'i dhagaye tokko lama sadii barakinaa sadii qabadheera barakinaa sadii bitadheera hunjuusii sitti hin fakkaatin barakinaadha shi barakinaa juusa sitti fakkaate kan hin laalin maalan yaade amma inni hoo achi deeme innocent laal amma soba ka dhugumaa soba maal hin jiru ka dhugumaa Allahu akbar jedhu aftira irratti kanan dhuga aftira irratti kanuman dhuga nyaata nyaadhu Allahu akbar jedhu dhageenyaan kanan dhuga kana dhugee hoona ajjeesu baate immoo subii ganama jechu subii kanan dhuga lamaan isaanan dabadadhaa na dhabda sayid jiruu koo barbaadin akka hin jiraadhu hoo barbaadde hanga ammaa kan si jala midhame kan sitti boo'e hin deemin hin duutaa achitti nagaatti jettee deemteerta erga jettee immoo anallee nagaatti naan jedhi hoo deemteellee immoo boollatti na awwaalito deem waan qate dura ati na awwaalto achi booda wanti hunduu kan ta'u qabu jechuudha kanan jedha kan irra hafe immoo Sumayyaa ለምንድን ነው አንቺ ባልሽን የምታንገላችሁ አቺ ዱፌ አከዱ በርባዳ ማልፎን ታከና ደለግድ እናቺ ዱፌ ዱ ቀባ ኢጆሌ ከፍ ይያሉ አነ በርባቻ ብየ ኮ ዱፌ አጄሰኒ ዱኤ ኦሶ ጀደምቴ ሲቲ ቶላሲ ማከነ እንደጎት ረቢ ጀዲቶ ረቢ ኬ ሰውዳዱ ቶ ገረ kanaatti gootu baqa maatii kee gaafatteerta innis nagaan jiraatu ijoollee isaa waliin walaaqunnamu dhiisi baqa hingaa ramadaana wanna sheexana kana maana yaachista amma kunu cubbuudha bar garuu baqa ani immoo isa dhabee ani achi deemee isa dhabee hanga argu osoo inni hin du'in dursee ani du'uun qaba amma dhuguu barbaade garuu ooman cabsu ganamarraa waa takka nyaanne nyaata kosoo nyaatiin immoo ooman cabsu kanaaf wogguma aftir isaanii ga'u kanuman dhugaa jechuudha. Aftirri immoo kun na ajjeesuu baannaan lamaan kanan dabaladhaa jechuudha. Sadan kanaan immoo nan du'uun kiyya nafu. Kanan jedha Said osoo nan awwaalin hin deemin. Osoo nan awwaalin biyya osoo natti hin uwwisin biyya kana akka hin deemne. Kanan jedha. Barakinaan ana haraa miti. warshaa barakinaa bante warroon tanaan jettaniif gana Said waan baay'ee hojjete ganaanuu banuuf yaadeen ture warshaa barakinaa nan banadha ogguma inni na aarsu eeggadheen dhugaa jechuudha barateera garaan koo barateera gaafa kana ugu akka nama juusa ugeetti quufeen ta'a sirriitu umaan hojjetu barakinaan immoo maayilaa seeraa hin hojjetamu barakinaan tokko amma nama ajjeesuu qaba yeroo sanis kanan fixe garuu nan ajjeeste Wakas jedhummoo hundi keessanuu kaatanii hartanii akka nu nama ajjeesu garuu ani immoo waanan baradheef akkuma nyaataa ganama ka'ee guyyaas halkanis hoonaare isuma yaada waan ta'eef natti fakkaate akkuma maatitti na yaade nan ajjeesu natu beeka wanta hin godhu natu beeka akkas hin ta'u naan jedhee haa ta'u erga jettee ka maaliin godha jedhiini deemuu barbaadde erga deemuu barbaadde immoo ani du'a kee taa'ee ilaalu Said du'a ani jiraadhu kanaaf si durseen du'a
kana beekaa karaa irratti akkanatti akka kana dhugu beekaa nagattee deemte jechuun inni yaada keetii jechuudha. Osoo nan awwaaliin garuu reeffa koo lafatti gattee immoo akka hin deemne abdii guddaan qaba. Amma soomanni koo na jalaa eekkama malee osoo amma isinitti agarsiisaa viidiyoo kanarratti dhugee natti tola ture. Garuu sooma kiyya ganamarraa kaasee waa tokko osoo nyaatin soomana irra jira. Kanaaf gaafa Allahu Akbar jiru afxirri yeroo ga'u namni shorbaa dhugaa ani barakinaan dhugaa jechuudha. Awwaala kiyya irratti argamtee boo'uu qabda. Boochee na awwaaltee yoo barbaadde deemi. Erga isaanii hoo duutees nan galchu. Nanga sa'aatii afxiraan eegaa kan jedheef kanuma nyaachuuf. Maaliif akkamitti akka nyaadhu beektu? Amma nyaata wanta nyaata jedhamu nyaadhu amma booda. Duufan deemaa. Afxira nama shaniif qopheessee kophaa koo fixeera. Maaliif akka akkamitti nyaadhu beektu? Amma erga kana nyaadhee booda barakinaa kanan dhuga. Takka takkaan. Duratti hanga afxiraan eegaa afxiraa booda nyaata koo nyaadhee barakinaan dhugas hin jenne jinoota. Afxiraa booda barakinaa koon dhuga. Saayidii sana dhiisee deemeera. Namni na wajjin taa'ee afxaru hin jiru. Nama shanifan qopheessee nyaata kana. Namni takkittiin ishii na bira hin jirtu. Takkittiin ishii qophaa koo mana kana keessa taa'ee nyaata nama shaniif qopheesseen fixee nyaachaa jira. Shorbaallee nan bisne, teemiras nan bisne, muuzis nan bisne. Nyaachuun barbaanne nyaatan barbaanne nyaachuun barbaanne gaddarran jira nyaatan barbaanne garuu aarii Saayidootiin qophaa koo osoo isin taatan maal gootume silaa namni na bira hin jiru qophaa koon akkanatti afxiraa faxxaraan jira namni na bira taa'ee ayyuu humaan yaaddee namni naan jedhu hin jiru. Eenyuun na hubata? Eenyuun qabamane? Kun jirudha. Kun anaaf jiru miti. Ani isa wajjin hanga uumi. Damo expired day akkan taane. Expired day ta'in hojjetu waan ta'eef. Gadhugee booda immoo qarshii kiyya baasee nin kisaara. Duubaadhee nin kisaara waan ta'eef. Dhiifa mashallah guys. Tole. Akkasii nagaan afura viidiyoo like shirba namoonni gartii yaasuu biraa subscribe godhin. Subscribe godhaa maatiidha. Viidiyoo YouTube'n kun YouTube yaasuu biraa isa xiqqaadha jechuudha. Isa lamaffaa xiqqaadha jechuudha. Saniifuu irra galaatii subscribe godhaa hordofaadha. Asinillee gartee waan jiru isiniif hin gadhiisa. Galatoon fadha. Assalamu alaikum.